Sifudhee baduu laata, sifudhee baduu laata, jaalalaan kan koo taata, eegaa kottume, si eegaa kottume. Sifudhee baduu laata, sifudhee baduu laata, jaalalaan kan koo taata, eegaa kottume, si eegaa kottume. Ijoolleen takka waggaa tokko wajjin turte engadda walgallakkisanii takkallee mana isiin ijaartu eegee itti jalaa fuudhee takkallee immoo makiinaa bichisiifatee harkaa badee takka immoo baajaajii bichisiifatee harkaa badee takka immoo masaanuu irratti fuudhee takka immoo ijoollee sadii wajjin gatee takka immoo ijoollee shan wajjin gatee takka immoo birrii 50,000 harkaa nyaatee sifudhee baduu laata, sifudhee baduu laata, jaalalaan kan koo taata, eegaa kottume, si eegaa kottume. Maal nu eeydaa deemime biyyee si haa nyaattu yaa dhiira bara kana nu nyaattee nu fixxee eegaa kottume, si eegaa kottume. Kuni marti warra wal fuudhe warra walii kebbaatee deemu. Engadda maama cabbelleen oduu akkasitti abbaa manaa sii jaalattu osoo abbaan manaa kiyya የሁሉም ነገር ወደ ጀቱን ነገሪ ጉዳ ማተራት ባጭስ ኢራ በረከና በቃ አመኑ ደደምነ ጅራ ሲፉዴ በዱላታ ሲፉዴ በዱላታ ጀለዳን ተቆጣታ አከናት ኩን ወሊካ ኩን ገሪ ዲሳ ኩን ሂኒዳ ኩን addaan deema kun walit deebi'a kun birrii irraa nyaata kun birrii irraa fixa kun birrii isiitiin niitii fuudha kun mana ittiin ijaarrata kun baajaajii ittiin bitata kun gaarii ittiin bitata kiyya sunu minniqqata jira waan inni illee baajaajii bituu fi yookaan immoo ittiin fuudhu fi waan baay'eetu jira. Bara kana siyaasaa dhiiraa siyasa dubartii malee siyasaan biraa dhaabateera. Kun fuudhee manaan ga'ee gaafa siin ala kana dhuftu ta biraa janaajjanaa. Kun immoo kan gaafa siin heerumtuuni meeshaa ittiin heerumsiisan jalaa gurgurataa. Nullee kaanee dhiira jala waan tokko gurgurachuu qabna yookaan isa gurguruu qabna yookaan immoo uffata isaa gurguruu qabna yookaan immoo waan inni qabu gurguruu qabna. Nullee mirgi shamarranii nu eegamuu qabaa jechuudha. Sifudhee baduu laata, sifudhee baduu laata, jaalalaa kan koo taata. Jaarsi waggaa 50 dubartii waggaa 19 janaajjanaa. Jaartiin waggaa 80 dhiira waggaa 21 janaajjanti. Siyaasa akkanaatti jira bara kana. Kun immoo birrii ergii jedhaan gaafa siin birrii erguu didde immoo boloo godha. Sifudhee baduu laata, sifudhee baduu laata, jaalalaan kan koo taata, eegaa kottume, eegaa kottume. Ji'a kana birrii ergii na dhukkubaa jedhaani maaltu si dhukkoo jetteen
garaa na mura duwida na kuta qolomata akkana cina na jallise na baasa na albaasa midhaan nyaadheen beeku jedhaani ka akka isaa midhaan nyaatu hin jiru namni akka isaatu midhaan nyaatu hin jiru duwida na qabe jedhaani mataa na qabe jedhaani gaafa isiin immoo mi'a abbaa manaa kiyya qaalii kiyya qulqulluu kiyya kabajamaa kiyya ittiin yaalame ittimaa fayyaa na argadhu isee itti ergite inni niitii biraatii yaalaa jechuudha. Kunillee siyaasa bara kanaatii bara 2015 anamma bara 2015 kanattanillee ka'ee takka baajaajii itti bitu takka makiinaa itti bitu takka gaarii itti bitu takka niitii itti fuudhu bara 2015 kana keessatti ammaaraachiin kiyya kanaa jechuudha. Yoo niitiillee itti fuudhe masaanuun sun akka maammasaa wiximma sammasanitti ganamaa galgala nama arrabsitii jechuudha, nama dhooftii jechuudha. Yoo na caala uffanni irraa bareedu itti qanna'aa jechuudha. Yoo immoo baajaajii itti bites dubartii bareedduu fe'aa oolan. Yoo makiinaa itti bites karaa fagoo deemee jedhee bakkuma barbaade bulaa jechuudha. Ka'ee qotiyyoo lamatti bitee lafa gaxarii yoo qochisiise naaf wayya jechuudha. Lafa gaxarii qotee anjala deemee qaysirii kotokkotee dinnichaa kotokkotee jechuudha. Kun immoo karoora kiyyaa jechuudha. Faaxe warri dhiiratti baajaajii bittu, warri makiinaa bittu, warri biyya arabaatitti odoo nyaattee garaan quufin, warri dhiirri isinirra fuudhe kana kana nyaadhaa jechuudha. Dhiiratti baajaajii hin bitinaa. Dhiiratti makiinaa bituun haa dhaabatu. Siyaasaa kana amma takka eengadda dhiirsi si irratti fuudhe. Gaafaan dhiisi baajaajii ittiin bitinii jedhuun gaafaan qotiyyoo lamatti bitii lafa gaxaritti bitedhuun diddee baajaajii itti bitte amma inni baajaajii sanii niitii biraa fuudhee jechuudha. Sila isiin galee meekaappii kiyya dibadhee gabbiina isaa taa'ee bashannanasiin jettee asitti yaaddi inni garuu niitii biraa baajaajii gabbiinaa kaayee jechuudha. Si fuudhee baduu laata jaalalaan kan kootaata eegaa kottume si eegaa kottume ay barakana yaa barakana baay'ee aarree rakkannee mootummaan mirga kennan waa eegu dhiirri nurratti fuudha. Mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed mirga kenna akka nu eegu keessattuu nu warri biyya alaa jirru hay mirgi kenna nu eegamuu qaba. Nullee inteennu ammaa booda dhiira gurguruu qabna. Anamma ka'ee kiyya saniin maal jechuun qaba. Kaleete tabitaa takkaa gurgurii akka mucaa Naayijeriyaa sanitti moobaayil iPhone 30 moo 30 jedhan san naa bite jedhaanii yoon naa bituu dide isuma gurgura jechuudha. Isinillee warri shamarranii ana duubarra jabaadha. Ka abbaa manaa qabdanis ka fiqiranyaa qabdanis ka kaan qabdanis yookaan luka isaa gurgursiisaa yookaan kalee isaa gurgursiisaa yookaan laphee isaa gurgursiisaa moobaayilii bitadhaa jechuudha. Anama moobaayiliin tun Samsungii qaba.
odda waggaa 5 waggaa 6 bara 2010 bara 2015 amma odda bitee ka'ee isumaan of gurgurii silkii naa biti jechuun ni qaba. Maaliifi gaafan waan akkana kana hin jedhin akka namicha Aljeeriyaa san baajaajii biti jedha, makiinaa biti jedha, borummoo deeme niitii bitaa jechuudha inni. Noora dubartii mataan nu tuqamee mana si ijaare jedha, soofaatti si galche jedha. Gaafa galte zanaa jetta sarratanyaa si fuudha jedha. Inni niitii biraa fuudhee sarratanyaa fudhata manatti. Namni haga jiruma nyaadha barreeffadha akkanatti akkan barreessi kanatti asirratti barreeffadha. Waan dhiira bara kana asirratti barreeffadha warri shamarraa. Namni jiruma nyaadha. Namni jiruma nyaata. Dhiirri nu nyaatte nummoo midhaan nyaannu malee deemuu hin dandeenyu. Nusila dhiira ka ammatti heerumne kan mee maal isaati nu biizinasa isaati moo maal isaati? Anillee amma ka'ee giseen dafee kushiinaa tana waliin dhadhee saanii tana dhiqee fixee dafee waa nyaadhee gara mana ribaa deemaa jechuudha. Yookaan immoo ka'ee YouTube story dhaqee yookaan immoo tuktuk irra ba'ee si fudhee baduu laata jaalalaan kan kootaata eegaa kootume si eegaa kootume jechuun kee waan hin oolle. Haga mootummaan seera keenya nuu laalti si fudhee baduu laataa jechuudha. Muuziqaan si fudhee baduu laataadha sunillee mana kushiinaa keessatti mataa nu barrasee tokkollee simbaasu ka jedhu leencoo ka jedhanii sunillee isa ayyuu tokko ka balaa nutti fide kana ayyuu isa ayyuu tokko ka balaa nutti fide. Nagayaatti waan dhiira bara kanaa mataa jalaa gadi qabachuu